karaan jannatan nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Karaan jannata nama geessu karaa durba warra shawaa malee hin jiru jedhe miti. Kafartu jala deemanii arrabsanii erga sana ammoo jecha kufriidhaa dubbachiisan. Sanboodhaan kafarte jalanii jala deeman ammas. Kafarte jalanii jala deeman. Murtaddii jalanii jala deeman. Shahaadaa qabadhu maal godhi jedhanii. Sanboota akkana nama gootanis. Nama haga maraatutti, haga inni kafarutti, haga jecha kufriidhaa dubbachiiftanii ittiin dhiiftan. Gaafa duraadhaa mucaan kuni dhugaadha hin jaalataan. Haqiiqumaan jaalata. Wallahi dhugumaa isin hin jedhan. Jaalala. Waan biraati miti rakkoo biraati miti jaalala. Namni yoo nama jaalate isinuu imimma maal televiziyoona irra isin fidanii maaf kijibdan saa televiziyoona irra isin fidanii imimma yaasutti hin jirtanii isaa meeqa keessatu uqqatee jira jaalalaaf jecha mee dhugaas walitti himuun gaariidha. Mana madaamii teessanii meeqa keessatu miilli keessan akka muka akka lilmoodhaa ta'e meeqa keessantu boqoo walitti deebi'e sababa jaalalaatiif jecha gabbaatanii miidiyaa irratti isin arguu dhaban malee meeqa keessantu uf wallaalee ganama galgala mataan socho'e jaalala beekaa. Jaalatemi inni ammoo ta'e dubartii hambaadhaan jaalanne haadha manaa ofii jaalate gaarii haa jaalatu. Salaale ba'u malee barana shawaa koo ba'u malee yaa waaqna najjeesinii bakkuma garaa koo ba'u malee dhugaadha. Wallaalaan yoo beekatti kofle beekan yoo wallaalatti kofle wal hidhuudha taati malee wal furuun taatu. Beekan wallaalatti kofluu fi wallaalan beekatti kofluus waluma qixa garaagarummaan qaban. Nuti Oromoo kanatti wal jaalate waliif maraatu kana barbaanna. Akkanattiin gurbaa bayaan kana hubadha. Wanni shawaadhaaf maraatuuf tuulamaaf salaaleef wanni maraatuuf sanyii Haacaaluu Hundeessaa waan ta'aniif dhiiga santu nama maraacha. Dubbii gabaabadha afaan Oromooti. Kan Rabbii salphaadha kan soo. Karaan jannatan nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Karaan jannata nama geessu karaa durba warra shawaa malee hin jiru jedhe miti. Deebii gabaabaa karaan jannata nama geessu karaa Rabbii fi karaa Rasuula Rabbii malee hin jiru. Karaa Rabbii fi karaa Rasuula Rabbii jechuun ilal kitaabi was-sunnah. Waan Rabbiin jedheef waan Rasuulli jedhan dalaganiitti hojjetanii waan isaan dhowwan irraati. Waan Rabbiin dhowwee fi waan Rasuulli Rabbii dhowwan irraati. Dhorkamuu kana kan jannata Rabbii nama geessu karaan dhugaan karaan haqiiqaan kana. Layluhaa kana haariyaa kan Rasuulli Rabbii jedhan. Salawaatu Rabbi wassalamu. Isin warri viidiyoo kana jala teessanii waraabdanii fiddan yeroo inni Rabbiin akkas jedhe Nabi Muhammad akkas jedhan jedhu maaliif waraabdanii finne? Waan Muhammad bayaan jedhe dogongora. Dogongora kanaaf kan inni dhiifama gaafatu Rabbi malee ilma namaa miti. Ati inni jala teessee arrabsitee jecha kana jechisiiste. Rabbiinis isas dhiifama gaafadhu kan Rabbii salphaadha kan soo. Akka godhee haadha mana sana biraan ga'a. Maadaan sheekaa jaalachuun fafaa miti. Akkaataa fayyadamiinsaa yoo rakkoo hin jiraate rakkoo akkanaa kanatti jira jedhanii haasa'uun gaariidha. Akkaataa fayyadamiinsa jechoota fayyadamuun ammoo nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Yoo jechaanis dogongore, yoo gochaanis dogongore nama gorfachuu qabnu himuu qabnu malee nama keessa ture. Ijoolleen seensis bilaal jedhanii na seensanii jechoonni namni barreessuuf gochoonni namni godhan hedduu lafee nama cabsa. Waan kana keessa jechoota amma hojjennu kana keessa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaal. Namoonni waan kana keessa Bilaal kiyya dhiifama deeqaa lama qofa dubbadhanaa ayyamta carraa kana dabalata. Dhiifama Ustaz Jamaal kiyya takkatti dubbadhee yoo isin wayiif isin tolti. Waan kaleessa walirraa waa jenne wayii isin biyyatti irraa qaba takka isin dubbadha. Namoonni kaleessa waan san irraa ka'aa dubbatan warroota nama kana sheeka kan dandeettiidhaan barumsa inni qabuun waan inni hojjetaa jiruun namoota waan gaarii hojjetaa jiran keessaa nama tokko. Jaalachuu jechuun fafaa miti. Akkaataa itti fayyadamiinsaa qofa yoo rakkoo ta'e malee. Akkaataa haala kana jechuun namni maraachaa jiru, namni sammuu namaa tuqaa jiru nama kennu. Keessattuu nama musliimaati. Nama biraatti illee quban qabina. Diinii kana maal buusee jiraata? Diinii kana maal hojjetaa jiraata? Diinii kana inni maal hojjetee maal fidee duun taane an maal fide kan jedhu ofitti as qabuun quba barbaachisa. Kanaaf uduu kabaan taate islaamummaa namaaf gadhiisan taate islaamummaa kana oromoof gadhiisan jedhe isheen kun. Faarsuu miti waan fedhe fayyadamisoota dhuunfaadhaan dhaqee gaafadhu. Inni illee nama akka kan keessaa naasofsiisee maraachitee eegaa koota gassisiiftee diinii inni qabu ala isa baastee booda faayidaa biraa nutti himuun gaarii miti. Kana ka godhaa jiru anaafis nama biraatii miti.
nama ajandaa godhatee dhimma kanarra ol kaasee dubbachuu jiru nama babal'isuuf haasa'aa jiru namoota faayidaa nama kanaaf dhaqanii buusaara oduu hin taane miidhaa isaan irra geessuudhaaf deemaa jiran jechuudha. Nama haalimaat, nama hayyuu, nama barumsaanillee itti dafqee itti qunca'ee fidee jiru. Fayyadamii sara rakkoo yoo jiraate ni jiraachuu ni danda'a. Yoo jiraatellee taa'anii seeraan ta'an ankalee sadeeraan waan akka Bilaaliif kootu nama ati rakkoo waliin qabdu san sheeka yoo jiraate isin naa himaati namee Bilaal haa dadhabu abbaa fedhe haa ta'u namoonni ol beennu ni jira ijoollee as keessatti naani uftuulu hookaa of jajuuf hin jedhe abbaa fedhe bira namoota as keessa nama alimanii akka Dr. Abdurrahim ni jiranii Ustaaz Hamza ni jiranii akkasumas ammoo Sheriyaat namoota gurguddaa kana bira fidi yoo naan jettan nama san waliin nadheedha bakka kana isin geessee isinirraa waan tokko furmaata fiduu dandeenya. Waan kanarraa gochuu dandeenya please waan jiru kana gadi dhiisaati waan namni isiniin jedhu komentii namaan dubbisina sammuu namaa isinillee maraatina ofillee namallee namnillee maraachuu jira waan kana jalaa baa akka jedhu haasaa itti fuufuu fi ustaazota mana keessa jira yoota mana keessa jira walumaa galatti ajandaa godhannee goonu kana dhaabuu qabna harka kan kee kan wallaahi harka ittiin barreessite san hin gaafatamu. Jecha ittiin jette san ni gaafatama. Gocha ittiin hojjetaa jirtu san irraa ni gaafatama. Kanatti nyaadhu eenyutu dhiifama isaa dhaqee gaafachuu hin dandeettu. Kallattiidhaan namni inni beekuun nam tokko lama ta'uu danda'a. Warra waan san goote rabbi siimannaan ciniintee dhaqee bakka sanitti waliin irratti deema. Kanaaf waan hojjennu waan goonu san irratti gadi fageenyaan xiinxaluu nu barbaachisa. Think before talking to wanni jedhamu san kana. Uduun dubbanni duratti yaadi wanni jedhu akka faranjiin jettee itti mammaattu san. Kanaaf waan hojjennu waan goonu san irratti Raka tanaa miti dhaqee bakka san hin taane dhaqee taab godhuu fi koppilinkii godhuu sanirraayyuu itti gaafatamuu deemta inshallah dhiifama isin jedha ustaazota hayyoota mana keessa jira sano isinirraa gabaabsa yoo carraa argadhetti itti deeba. Intoro daqiiqaa lama qofa dubbadhaa dhiifama hundi keessanuu isin booda dhufee isin dura dubbachuu kiyyaa fi afwan abbaa manaatirraa hangafee Bilaal irraan hundi keessanuu jechuudha. Duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jecha obboleeyyan kiyya qaqqaalii baga jiraattanii baga rabbi subhanahu wa ta'ala walumaanuu yeroo tanaan nu gahee jecha qaayidaa hoggaa dubbatu namni islaamaa tokko waan dubbatu san sariihaa fi sahiha jalaa gubbaa muree dubbachuudha qaba. Bakka cinaatti bira dhaabbatee bakka dogongora dura dhaabbachuu danda'uudha qaba. Anamma akka ilaalcha Jamaal Aliyyitti akka nama Muhammad Bayaan kanaa wajjin bifa amantummaatiin walitti dhiheenya qabnu nis gorsinee takkatti ummata kana jumlatti akka waliigalatti badii irra kaa'uu komachuun sirrii mitiin ja'a. Maaliif jennaan tokkoffaa ummanni waan argame dubbatee irraa ajandaa godhe malee waan hin argamin akkanuma lafaa kee hin argamsiisne. Laal tokkoffaa wanni jiru obboleeyyan keenya namni tokko erga nama dura deeme erga nama barsiisaa amantaa tahe erga nama maqaa ustaazaa baadhatu tahe wanni inni ifirraa eeguu fi wanni inni irraa if eeguu qabu waa hedduu akka uffata adiiti jechuudha. Uffanni adiin hammam takka eeysaan xuriin irra buuteettee yeroo yerootti ilaalta dhiiroo xuriin tuyitee xuraayee jettee jechuudha. Kanaaf namni amantii tokko hoggaa tarkaanfatu namni amantiin deemu barsiisaan amantii tokko akka itti tarkaanfatu qaba. Bakka itti tarkaanfatu qaba ammallee bakka kana hunda keessa immoo ilaalcha keessa galchuu barbaachisaadha jechuudha. Amma yaani hoggaa haasawa walumaa galatti dogongora namaa qofarraa haasawa osoo hin taane bakka sirrii inni dalage sanis faarfamee bakka dogongoraa sanis osoo gartee irra jajjabeessuu hin taane dogongora sanitti wanni kun dogongora jaamee itti himamuun barbaachisaadha. Yookaan ammoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الرجرتي وانني قولوا دندهو قلب جبو سنيجي دوبا فكينيا في وانتوني قرتي أما يدوخنا ميدير ديما جروخون أكا قرتي حقيقة نما أمنتي إسلام ما قبتي جرو خوابرنوت اللي هم برتني تكت وانا كان نما سالفتيس واني سر ديمو جرو وان فكوتا خنمو فالي جرو as gubbatti baasanii irraa wacuu irraa koomentiin arraba osoo hin taane yoo dandeeme tasgabbeessu amma dhugaa dubbachuudhaaf amma wanni bilaarree funtana je'ee isa fiduun hin dandeeya qabuun hin dandayaa je ani amma dhibbaan dhibbatti yoo gara fuulduratti illee itti geenyee ilaalla dhibbaan dhibbatti akka ati Muhammad Bayaan qabuu miti namnummaan gartee ani sheeka jee Muhammad Bayaan gorsee akka gorsan hin gorfamneef nin beeka sirritti waan zabanan qabuun jenne Sheikh Jamaal ila dhiifama
qabuu hin jenne yoo namoota dhimma waliin ilaallattu san rakkoo irraa jiraate ebaluu waliin rakkoo qaba dhimmi kun nu haadhumatu jettanii yoo jettan taate jedhee mana san keessa dubbadhe malee isaanuu kaleessa gastiyyuu kaleessatti seenee argan ijoolleen seensi bilaal jennaan seenee malee waliin beeknu dhugaa ta'uudha. Barakallahu fiik. Laal wanni gootanii amma badiin isaa badii guddoodha jedhana. Badii hangana jaamtu miti waan nama qaanfachiisu waan akka islaamummaattis akka sheekummaattis gartee mataa gan nama qabachiisuudha. Waan kana immoo itti himanii yoo kan sirraa taate sirraahuudha. Yoo kan sirra hin taate immoo ummanni miidiyaa bakka itti dhiisuu fi karaa itti dhiisu hin qabu. Kanaaf gabaabinatti wanni nan isiniin jechuu barbaade. Isa warri arrabsus warri faarsus faaruu fi arraba waan inni gallakkisu jalatti illee hundaahuu irrumaa harka marataniituma dhiisu. Koomentii isaa jala dheeyitee arraba isaa ta'u faaruu isaa ta'u yoo itti barreessuu baatte inni ganaa deebi'ee lammaffaa waan biraa gadi lakkisu waan ati ja'u sanirratti yoo xiqqii itti qabachuu baatte waan biraatiin ganaa haaree hanga dundufu jechuudha. Haqiqatan akka nama Bilaal kiyya dhiifama wajjin akka nama gartee amantii islaamaa tanarraa hamma tokkollee ta'u waa baratee argetti jechi Muhammad Bayaa wallaahi mata gannu cabse. Mata gannu cabse ittuma saalfanne jechuudha. Itti saalfanne kanaafi gaa wanni isin irraa haasa'uu jirtan gaa inshallah dhumura irratti waan ka'e rabbi haa godhu. Akkami ilaa Jamaalee kiyya akkamitti sirraa'uu qaba wanni kun barka jedhaa jirru yoo taasofdiyaas itti surree haada akkuma itti sururaa deemaniin qaama san nyaataa deema. Akkuma namni arrabsaa akkuma namni waan biraa jedhaa deemuun namni maraataa deema. Ilma namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Dogongora yoo ta'e dogongora isaas itti himutu wayyamoo waan jiruun ammallee kan jira arrabsaa kabra akka baasaa deemu gochuu irratti fokas godhuu qabnaadha ka jedhu jiru. Kanarraa warri waa arrabsinullee uf qusachuu qabna dogongora hin dogongore jechuutti hin jiru. Dogongora isaa haalatti himanii sirreessuudha kan jedhu irraa haasa'u jirra. Kanuma jechuu fedheeti galma dubbadhu. Haasaa keessatti yoo haasa'uun waa dhufe waa sirreessuun gaarii. Ifama please obboleewwan kan koo warri shamarranii warri dhiiraa waa tokko qofan jechuu barbaada. Gaafa waa tokko jennu Muhammad Jamaal irraa bayaan irraa osoo jechuu hin taane ani galma dhugaa ta'ee Bilaal hin ta'ee jeneraalii walirraa dubbannaa isuma dhugaati irratti Muhammad bayaan sirraa akkamitti amantaa keenya kabachiifna malee Muhammad bayaan sirraa yoo ittan ilaa yoo malqee aman sirraa. Isan beekan fakkeenya adeemsa nama natural ilmi namaa tokko uumamaan waan isaa kennamutu jira waan isaan kennamin jira. Nama cancala itti godhanii fardi cancalaan sirraa'u ni jira fardi cancala sanillee erguma afaan keessa kaaniin sirroofne ni jira. Kana jechuunis tokkoffaa wantooti inni kana itti wanti nu ilaalchifne jaalala kan jedhamu diizi yaani wanta cimaadha jaalalti namaaf jireenya maddi jaalalaa maal yoo kan jennu taate naachuraal uumama galmi jaalalaa onneedha. Inni jaalalaaf utubaadha. Mucattiin onnee cabsitee jirti dhibbatti cabsitee jirti. Onneen gaafa cabtu takka sheeka qeesii beekaa wallaaladhaan jettu onneen gaafa baate miira gammachuu kan jedhamu nama jaalate qofa yoo argateedha waa'ee jaalalaati irraa olaallee mucattillee arganne nama lama badoon ta'e. Lama badoon jechuun tokkoffaa inni uumama keessatti wanti inni dogongore tokko shamarran Oromoo kutaa 11 keessa isii malee jedhee isiin nama tokko jiraachuu dandeetti boqachuu dandeetti. Gaafa isiin boqatte inni jiraan isii duuka boqachuu danda'a kan jedhu deebii isaatiif immoo jaalala irra laaluu hin dandeenyu. Akkasumas immoo isuma sababa yoo maraate eenyu maraachuu inni dhugaa obboleewwan keenya amantaa islaamaa annama osoo amantaan kan koo fakkeenyaaf tuqamuu caalaa wallaahi rabbiittiin kakadha nama aliifa qoma tokko qabu na caalaan. Ana galma dhugaa barnoota baradhe keessatti fakkeenya waggaa 19-18 barachuu danda'a. Nama aliifa takka qofaa qabutu na caala waan rabbii waan ta'eef. Nama saniif ni wareegama garuu nama kana akka wareegamu kan godhe eenyuun yoo kan jettan taate fakkeenya waan badaa jiru ilaala. Ansheekaa roobee namoonni irraa jaalladhuudha. Olumaayidha. Gaafa asaabota keessatti namni tokko dubartiin ulfaa har'uma fuudhee daa'ima deettee sattaruunaaf masjiida dura fidee daa'ima sanisiin sattarre haaya. Gaafa qullaan qullaa baadoon baadoo gaafa jedhe intalti sun akka addunyaa irra jiraattu taasise moo hin taasifne. Okay. Namni gaafsan hawaasa kana akkatti kirkirsiise Muhammad bayaan irratti mootuu gaafa akkasitti arrabsu olumaayii ta'e wallaahi rabbittiin kakadhaan ni boo'e. Ansheekaa roobeen hin jaalla Muhammad bayaan fakkeenyaaf jibbuu danda'a. Muhammad bayaanis ilma muslimaati. Anis ilma muslimaati. Muhammad bayaan ilaalcha isaa jibba namummaa ni jaalladha. Sheekaa roobee ilaalcha isaa fi namummaa isaa jibbuu osoo hin taane gaafan inni Muhammad bayaan irratti waraabu kan isaa akka kaleessa san akkami kan jedhu anatti gaafii uume. Gaafii wantoota anarratti uume kana irratti mootuu isinittis uumuu danda'a. Waan kana ta'eef mootuu hundumaan keenyayyuu
wallaaluun waa dubbachuun dura waa jechuu danda'a jennee irraa dubbachuun dirqama keenya. Tokkoffaa isumaayyuu Maamma Bayaan bira ga'uudhaaf wala dagaayuu kan jedhamu Maamma Bayaan bira ga'uudhaaf nama tokko akka Bilaal jedhe think before speak dubbachuun dura yaadee dubbachuu something is better nothing. Bilaal dubbateef yoo dubbate namni sun gatiin qabu beekumsa isaatiin ala hawaasa kana keessatti. Fakkeenya namoonni isa maraachaa jiran ulamaa hima ta'ee dursa isa gorsuu barbaachisan. Maamma Bayaan immootu gaafa isarratti duula akka amantaa islaamatitti warroota akka kaffaaloo amantaa keenya xiqqeessuuf karaa bannee jirra dhiiroo. Har'allee warruma gaafa cidha keenyaa gadda keenyaa nurraa osoo hin hiranne gaafa ciini keenya gadda itti ta'u gaafa gammachuun islaamaa mootuu gadda itti ta'u jara saniif gaafa karaa bannu mootuu olumaa'imman faallaa qiyaamaa olumaa'ii xiqqeessudha. Wallahi sun walla olumaa'ii xiqqeessu gaafa olumaa'in namni diinaa qofaa qabu olumaa'ii xiqqeesse nu warri waan beekne barnoota ammayyaa malee akkam nuun jettan akkamitti nu komattan. Fakkeenyaaf isintu bakka gaariitti hin argamin waan ta'eef Maamma Bayaan maaliif irra laaluu dida? Gaafa inni quraana biyyaa morma qomaa qabettu mucattiin quraana qomaa qabaachuudha malee inni waa'ee quraanaa himoo osoo hin taane amala ofii himaa jiran gammaatitti. Quraanni rabbi bakkuma san jira. Amala isaattu bade amma. Kanaaf akkamitti qabatan yoo jettan maraatan Oromiyaa keessa jiraachuun natti tola. Akka kutaatitti mooraa maraataa dhabuudhaaf Harargeetu qabuu qaba. Hin ajjeefnas jedhu, hin tolchinas jedhu. Olumaa'ii fakkeenya abbootii keenya Sheekh Amin Ibroo fa'aa irraa dabalatee Sheekh Abduu Shinfaa Ustaaz Abdurrahmaan fa'aa dabalatee takkii maatii isaatiitti muudhan. Namni biyyaan tola, boofni biyyeen tola. Qabuudha maraataa TikTok irratti hawaasa musliimaa maraachisu kan. Amantaan keenya quraana Ameerikaa keessattuu yeroo dorgommiidhaaf amantaa iddoo waaman yuunivarsiitii Falfardi duratti nama tokkoffaa bahedha. Dr. Zakir warra akka addunyaatti illee xiqqeessa warroonni mootuu isarraa yoo dubbannullee waan kana ta'eef duraan dursanii abbootiin keenya kan amantaa gaafa dogongorri isin keessaa dhufe wasirreessa malee gara keessatiin miidiyaa irratti waliin xiqqeessina. Dhaamsa kiyya kan obbolummaati. Isin caalaa beekee miti nama waan beekne. Barnoonni ani qomaa qabu aliifa takka nama qomaa qabu hin geettu. Inni dabalataa mootuu mucattiin isa qabuu dandeetti. Dhiirti gaafa jaalalaan maraatti ummanni maatiin isaa marti firti osoo dhaabadhu jedheen yoo mucattiin amantaa kanaa dhugaa quuqamte namicha jaalate san malee argu jaalala jechuun ijaa gurra hin qabdu. Dubartii miti haati isaa osoo booniyyee wal bira kaanii haadhuma rabbi jabeesse tama jeefne osoo jedhaniin haadhatii ajjeessa jedhan nama loovidha. Loovidha amma. Looviin itti ilaalamu dhibee hamaadha. Dubartiin immootu addunyaa kanarraa warroota dhiiraa abbama fedhe yoo ta'e jaalala dhugaa kennuu irratti dubartiin dhibbaan dhibbatti kun Maayik Zeffilubbi kan jedhamu jaalaluma irratti ni kenniti. Isiin isa maraachitee jirti dhibbaan dhibbatti itti yaaddellee ta'uu beekaa maraachuulleef ta'uu mucattiin qabuu dandeetti. Namni jaalate garabbii jedhii dhaabbadhu jechuun irra amma booniyyeen gaccallisuu jetteen afaan ofii hin cufata. Booniyyeetti dhaamsa dhaamatee akka gaccallisiiftu abbootiin amantaa mootuu wal qabaa jechuudha. Yoon dogongoree dhiifama onni irraa isin jaaladhaa wanti isin jaaladhuuf namni amantaa kootii martu anaaf ruuhii kooti. Oromummaan dhiigaa walitti qabna. Amantaa kan koo warroonni kabachiisuudhaaf akkanatti dubbataa jirtan wallahi galatooma garuu filis Maamma Bayaan akka Harargeetitti ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan elemoo qiltuu ajjeeftanillee dhiiftanillee rabbi irraa isin gaafatu dursa isin ilaallata qaba maraataa keessa mooraa maraatatti ijaara nu bakki walitti nu qabdu muslimummaa fi oromummaa qofa malee jalqaba maraataa kutaa inni itti maraateetudha yoon akka nu maraata marti hin jiru miti nullee sheekka maaliin faa qabna haa ta'u garuu akkanatti maraatumsi garagara addunyaa gubbarraa maraata hanga addunyaatti Pakistan keessatti nama qaama ofii nyaatedha maraatee akka addunyaatti akka Oromoo keessaa maraatan tokkoffaan Maamma Bayaan jedhee fudhan wallahi sun wallahi itti kakadhe maaliif karaan jannata geessu karaa durba shawaa qofa erga akkamitti amantaa keessaa bahee jira ganaa shaadaa fudhachiisuu barbaachisa kanuman jechuu barbaadaa galatooma. Sayyee galatoomaa carraanaa kennaati asirratti ani kan jechuu barbaadu abbootiin amantaa warri bebbeekamaan keessaa ammaaf hin gorsine keessaa warri naannoo isaa itti dhaqanii dhiisii wanta akkanaa gaarii miti wanta akkanaa jedhanii gadi qabanii maaf hin gorsine namni dogoggoruu danda'a garuu kuni Maamma Bayaan irraa hin eegamu beekaa tokko hayyuu amantaati barsiisaa amantaa ta'a kana gadi bahee dubbachuun isaa irraan eegamu kun dhugaa rabbii walitti muutaanaan nurraallee hin eegamu warra beekumsa hin qabne irraa. Kanaafuu jennaan akkasi gama biraatiin immoo warra amantaa biraan qaanfadheen dhugaa rabbii. Eenyunni kan akka keenyaa gabba'ee waa'ee hudduu haasaa oola ijoollee keenya keessaa
Kana sirra bahee waan akkanaa dubbataa oolu ijoollee keenya ijoollee amantaa biraati. Maaf naamusa dhabe namni keenya? Maaliif wal qabuu dadhabe namni keenya? Maaf wal qabuu dadhabe? Beekaan inni silaa quraana beeku gabbee akkana dubbata. Maaliif waliin gorsine? Maaliif gorsi waliin kennamne hin jedhe ana kanan na dhibe dhugaa rabbii warra amantaa biraa baay'een qaanfadhe dhugaa rabbii wallaahi. Marran qaanfadhe mee amantaa biraa keessaa ortodoksii kana gabbee dubbatu mee ilaalaa hin jiru. Pheenxeenis hin jiru. Waaqeffataanis hin jiru. Inni gabbee maqaa olii balleessus keenyuma jechuudha. Kanaafuu jennaan gara Maammad Bayaaniin ituu keessaan gorfamee keessaan dhowwamee jedhe irra gaariidha. Gorsuu irratti immoo warri isaa sun adda dureedhaan gorsuu ni dandeessitu keessaan isiitti himamee gorsii wanta akkanaa gaarii miti jedhameetu isiittuu himame irra gaariidhaan jedhaan akkana gabba'ee haasa'amuu isaarra jechuu kootiyan. Namni garuu dogoggoruu danda'a garuu kun isarraan eegamu jedheen amanaan galatoomaa abdii carraanaa kennuu keetiif. Galatoomaa